barakaatu kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu baga jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jechaadha wanti isin qabadhee dhufe maali yoo jettanii wanti isin qabadhee dhufe isin galateeffachuuf jechuudha hordoftoota kiyya galateeffachuuf taanse immoo seid galateeffachuuf seid isaafis nam hundayyuu galateeffachuuf dhufe jechuudha maaliif akkasitti nafaan dadhabanii nam hundumtuu nafaan dadhabee daa'ima kiyya naa barbaadanii akka hin taane ta'anii daa'ima kiyya naa fidanii isiniin jedha abdiin isaa galatoomaa isiniin jedha sabboontuu goddanyoonni koo biraallee galatoomanii ulfaatan isiniin jedha maaliif nama qabaachuun kana bareedan isiniin jedha nama osoo hin qabaatiin baqa daa'ima kiyyallee dhabee afaayyuu jechuudha obsa godhachuun bareeda obsa godhadhee kun obse daa'ima kiyya argadhee jiran isiniin jedha galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha har'a gammachuu baay'ee tokko natti dhagahame samuun kan dhugaa gammachuu mana hin jedhamnetu natti dhagahamaa jira jechuudha erga daa'ima kiyya argadhee baqa baay'ee tokko gammachuu natti dhagahame dhugaa waanuman amma biyya lafaa kanarra dhufe natti fakkaata jechuudha gammachuu guddina jechuudha baay'ee tokko nan gammadee jira baay'ee tokko natti tolee jiran isiniin jedha kanaafuu isin galateeffadhaa seidillee sagalateeffadhaan isiniin jedha akkuma rabbiin kiyyallee naa deebise daa'ima kiyyallee naa deebise sallee maatii isaatiin walitti deebisuun jedhaani jedhaati du'aa godhaafii isiniin jedha maaliif nama obsa qabaachuun bareeda inshallah innis obsaadhuma jira obsumaan barbaadaa jira kanaafuu inshallah innis gizee dhiyoo keessatti maatii isaa faana walitti deebi'a jeeta yaada akkuma naa du'aa gootanii isaafis du'aa gochuun dagatiin isiniin jedha du'aa godhaafii akkasiin isiniin jedha seid akkatti nafaan dadhabee nafaan rakkachaa bahee
baay'ee tokko nafaan rakkachaa bahee afilaa irratti otoon argamin deemuunsaa baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha. Osoo akkuma nafaan barbaadaa ture nafaan dadhabaa ture afilaa irratti argame baay'ee tokko gammadaayu jechuudha. Xiqqoo daa'ima kiyya argachuun baay'ee natti dhagahame baay'ee dasnan jedhee na ture. Seid immoo osoo afilaa wanni jedhin deemuu isaatiif xiqqoo garaan nyaatin isiniin jedha. Akkasin isiniin jedha dhugaa baay'een isin galateeffadha. Akkuma dura isiniin jedhe baay'ee isin galateeffadha. Abdiilee namoota hundi baay'een isaan galateeffadha. Namoonni osoo natti himin illee daa'ima kiyya na barbaadaa turanii nafaan rakkachaa turanii abdiinis illee akkasitti birrii isaa baasee birrii isaatti dhangalaasee osoo birrii tokko nan gaafatiin birrii isaatti baasee daa'ima kiyya na deebisuu isaatiif baay'ee galatoomii ulfaadhu kabajamiin isaan jedha. Akkanuma nama yaadu ta'in isaan jedha baay'ee tokko sagalateeffadha dhugaa. Abdii duraayyuu akkuma obboleessa kootiitti ilaala mallee akkuma obboleessa kootiitti isa ilaala jechuudha. Gammachuu guddina guyyaa sana na dhukkubee ture baay'ee tokko na dhukkubee ture gaggabee kuufee akkasitti na dhukkubee ture isiniin jedha. Na dhukkubee moo fayyee yeruma sana fayyeen isiniin jedha. Gammachuudha malee waan biraa miti. Dhugaa gammachuun tokkotti onnee nama dhaabee nama ajjeesuu hin danda'an isiniin jedha. Gammachuun isa akkuma rifatuuti. Ani dhugaa dubbachuudhaaf akkuma guyyaa baay'ee natti sobanii piraankiidhaan jedhuun se'a malee dhugumaan daa'ima kiyya argadha jedheen yaadne illee yaadeellee hin jiru yoon isiniin jedha. Sammuudhuma kiyya keessa illee nan dhufni daa'ima kiyya argadhe jechuudha guyyaa sana. Dhugumaan sapiraayis na godhaniin isiniin jedha. Dhugaa baay'ee tokko rifadheen isiniin jedha. Dhugumayyuu natti hin fakkaanne amma na bira bultee jettutu dhugaadhuma natti hin fakkaanne isiniin jedha. Waanuma soba natti fakkaate bakka ofuu namanne isiniin amma ammaatu baay'ee ofamanee hin jiru. Garuu garaan koo keessi kiyya gammachuu qaba malee ofuu namanne isiniin jedha. Dhugumaan ishiidha moo ishee miti natti sobuu laata dhufan xiqqoo booda piraankiidhaan jedhu laata je'eetan bakka garaan kiyya na rarrifataa ture yoon isiniin jedha. Akkasin isiniin jedha yeroo na biraa deemtu xiqqoodha yoon isiniin jedha. Ammoo xiqqoo dabaltee jirti xiqqoo guddattee jirti. Amma duraarra xiqqoo guddattee jirti isiniin jedha. Yeroo sana arma hoosisoo tureeyyuu amma garuu arma dhiistee jirti. Arma dhiistee ishiin nama guddoo taateetti. Armi yeroo sana waan na godhe anumatu beeka jechuudha. Armi na guute waan na godha ture anumatu beeka isiniin jedha. Sallee ol bahee isinitti nimne isiniin jedha. Armi yeroo sana baay'ee tokko na rakkisee tureeyyuu rabbiin isaan haa kutuun isiniin jedha. Daa'ima xiqqoo arma ishiirraa addaan kutanii na jalaa fudhataniiyyuu inshallah kun amma naa deebite dhugaan abbumaa deebi'uu naaf booda isaati. Amma daa'ima kiyyallee naa deebite haadhatti deebite xiqqoo kan garaan nyaatu kanuma ishiin arma hoteen quufneetu garaan nyaata malee waan biraa miti isiniin jedha. Waan ani fayyaadhaan naa deebiteetti daa'imni kiyya. Kanaafuu ani gammachuun qaban isiniin jedha. Fayyaa guutuu ishiitiin naa deebite alhamdulillah fayyaa nagaa ishiitii waan tokko illee ishiin dhukkubu xiqqoollee yoo qatte fayyuma ishiitiin isiniin jedha. Guyyaa sana akkuma isin argitanii fuula keessan dura akkuma isin argitanii baay'ee tokko na didaa turte jechuudha. Abdii raayyuu nama tokkotti dhufuu diddee natillee dhufuu diddee haadha sabboontu fa'ittillee duraan hin beekti isaanillee hin diddee jechuudha. Anallee akkuma haadha ishii taa'eeyyuu na wallaaltee turte natti fakkaata. Na diddee natti dhufuu jechuudha. Ammoo xiqqoon sossobee ofumatti qaqqabee na barattee jirti jechuudha. Xiqqoo anis ishiinis wal barree jirra. Amma xiqqoo na babbarachaa jirtin isiniin jedha. Akka na barattullee du'aa naa godhaan isiniin jedha. Akkuma duraatti akka naa deebitu du'aa naa godhaan isiniin jedha. Inshallah amma na barachaa jirti. Anillee erga ishiin naa deebite manuma wajjin ta'a jechuudha. Hojiillee dhandhee bakka akkuma ishiin na barasituufi fuudhadhee oliif gadillee babbaayanii ittiin deddeemee akka na wallaallee akkuma duraatti deebitu ishii godhaa jiraa jechuudha. Sammuu ishii kan dhiphataa ture sana babbashannansiisaa jiran isiniin jedha. Akkasin isiniin jedha kunoo nama obsa qabaachuun bareedaa obsumaan yoo nageenyeen isaanillee waan baay'ee natti gochaa turanii lubbuun gaafa rabbiin jedhe malee hin duutuun isiniin jedha. Lubbuun gaafa rabbiin kaa'e malee hin fuudhamtu. Kanaafuu naajjeesuufis waan baay'ee godhanii namittiin illee naajjeesuudhaaf gisee baay'ee yaalte turte. Kunoo oman jira jechuudha. Ishiit manedhaa jira malee ani kunoo oman jira yoo nageeran isiniin jedha. Maaliif yoo rabbitti abdatte namummaa isin godhuun isiniin jedha. Namni waan tokkoyyuu naman godhu amma ishii rabbitti abdatanii deemna waan tokkoyyuu hin ta'anii isiniin jedha. Garaa qulqulluudhaan deemnaani namni waan
nama godhun jiru jechuudha maaliif rabbiin garaa kee ilaala waan ta'eef omtuu maasin godhun siniin jedha warra akkasitti shirrii yaadan akka jaartii ajjiifajjii sanatti shirrii yaadanni irraa qusadhaan siniin jedha maaliif kunoo dhugaan hin baddu dhugaan hin turti malee hin baddu siniin jedha abbumaaf deebiti dhugaan akkasin siniin jedha gadda sana bira darbee boo'icha sana bira darbee kunoo warrammoo gammachuutti bahee jiran siniin jedha akka gaddanitti illee nafanii akka rakkatanitti sinafanii guyyaa tokko gammaduun siniin jedha aduun akka dhiitetti naftu maaliif bari'uu ishiin oolu namni rakkates akka rakkatetti nafu jechuudha akka rakkatetti nafu guyyaa tokko namaaf darbiti yeroo sanaaf immoo waan darbu namatti hin fakkaatu jechuudha yeroo sanaaf baqa akkuma dukkanaa'etti akkuma dhiphattetti akkuma rakkatetti akkasumatti afasitti fakkaata garuu akkasitti nafu obsa yoo qabaatanii akkasitti nafu obsumaan bira darbuudha waan hundayyuu yoo obsa qabaatanii waan hundumtuun darbaa jechuudha aduun akkuma baruu rakkinnis hin darbaa jechuudha gammachuunis hin darba rakkinnis waanuma namarra ga'uu gammachuunis waanuma jiru gaddis waanuma jiru kanaafuu waanuma hundayyuu obsumaan dabarsuudhaan isiniin jedha akkasin isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa maatiin kiyyallee akka daa'imni kiyya naa deebitu ittillee meeraa yeroo sana akkasuma dawalee ittime isaanillee baay'ee tokko naa gammadanii jiranii baay'ee tokko kan dhiphataa turanii gammadanii jiruun isiniin jedha baay'ee tokko gammadanii na caala gammadanii isiniin jedha isaan amma kan yaaddaan immoo kan isaan jechaa jiranii amma dafiiti gara biyyaatti deebi'inaan jechaa turu otoo har'a boruun jedheeni daa'ima kiyya qabattee akka gara biyyaatti deebitunaan jechaa jiru inshaallaan illee akkanuma yaadan isiniin jedha gara biyyaatti deebi'uu yaada akkuma ta'u ta'ee paaspoortii ishee fidee fi gara biyyaatti akka deebi'uu yaada isinillee du'aayinaa godha akkuma duraanillee du'aayinaa gochaa turtanii ammas du'aayinaa godha du'aayii keessanii na bira dhaabbadhaan isiniin jedha akkanillee daa'imni kiyyallee gara biyyaatti deebinu du'aayii keessanii na bira dhaabbadha akkasin isiniin jedha dhugaa dubbachuudhaaf manni kun manuma zargii fakkaata samuuna kana daa'imni kiyya eeggaltan isiniin jedha keessumaa mana kanaan dhabamuu isiniin jedha baga gammadee jedhee kan na eebbisuu dhufu nama baay'eedhaan isiniin jedha dhugaa nama qabaachuun bareedaa naafaa jiraatanii naa jiraadhaan isiniin jedha dhugaa rakkoon arginaan isiniin jedha kanaafuu naaf jiraadhaa bara baraan naa jiraadhaan isiniin jedha biyya biraarraallee namoonni dawwalanii baga gammadinaan jedhaa turanii lakkaa'een fixuun isiniin jedha dhugaa ana mana namni naa yaada jeeyyuu takkaa yaadeen beeku jechuudha galatooma hundi keessanuu isiniin jedha galatooma ulfaadhanaa jiraadha warrin immoo isin jalaan kaasin dhiifama naa godhaa giseen argannee keessummaata na bira tureen isiniin jedha keessummaarran jira keessummaa mana kiyyaa hin dhabamuun isiniin jedha har'ayyuu xiqqoo mana kana namni jiru malee guyyaa hunda namuma guutaa jiran isiniin jedha manni kun hin mul'atu isiniin jedha kanaafuu dhugaa galatoomaa naa jiraadhaa fayyaa naa ta'an isiniin jedha namoonni naa dawwaltanii immoo isin jalaa kaasuu dhabee biziidhuma ta'anii dhiifama naa godhaa narra laalinaan isiniin jedha waan hin gisee hin qabneef isin jalaa hin kaasne akka gammachuuf naa dawwaltan illee nan beekan isiniin jedha akkasumatti nama na bira dhaabbatu isinaa godhuun isiniin jedha akkanumatti nama ana bichaa miti nama rakkate bira hundayyuu kan dhaabbatu isinaa godhuun nu jiraadhaan isiniin jedha fayyaa nuu ta'a nu galatoomaa nu kabajama akkasin isiniin jedha seid immoo waan kana irratti argamuu dhabuunsaa akkuma duraan isiniin jedhe baay'ee tokko garaana nyaata jechuudha baay'ee tokko natti dhagaa'ame nafaana dadhabee halkan osoo hin jedhiin ganama osoo hin jedhiin nafaana dadhabaa ture jechuudha baay'ee tokko rakkoo isaa dhiisee rakkoo koffaana dhaabataa turan isiniin jedha baay'ee tokko nafaana rakkatee nafaana cinqame isallee rabbiin isaa gammachiisu rabbiin isaa gammachiisuun isin jedha dhugaa seid waan na bira dhaabbattee fotuma keetiillee rakkattootuma keellee rakkoorra jirtu rakkoo kofaana naa deemaa turte kanaafuu baay'ee tokko si galateeffadha afilaarra dhabamuun kee immoo baay'ee tokko natti dhagaame isin jedha hidhamuu jarreen sanaatiif hajjii fi jaartii hajjii sana kan sababa ta'e immoo seidin isin jedha dhugaa baay'ee tokko si galateeffadha seid bakka deemutti rakkoon argini gufuun sin dhayin isin jedha seid atillee rabbiin isaa gammachiisuun isin jedha baqa akkuma gammadetti gammadi baqaate waan gaarii waan namaa yaadduuf rabbiinis akkasuma waan gaarii siifaa yaaduu isaa gammachiisuun isin jedha hordoftoonni kiyyaa waan tokkoon isin kadhadha waan tokkoon isin rakkisan isin jedha akkuma naaf du'aayii gochaa turtanii seidillee akka du'aayii gootaniin isin kadhadhan isin jedha maaliif
du'aa godhaafii du'aan xiqqoon qabduun isiniin jedha akkuma nan gammade akka inni gammadullee isin gaafadhan isiniin jedha akkasin isiniin jedha seidillee du'aa godhaafin isiniin jedha rabbiin isaa gammachiisu jedhaani akkasumaaf warra filee aflaa abdii gargaartanii qopheessitanii dadhabdanii akkasitti mufaaja'anaa gootanii galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha maaliifi tokko osoo maqaa keessanii waaminiin dadhabdanii hojiirra ooltanii dhuftanii dadhabdanii anallee na gammachiisuuf dhuftanii osoon dadhabiin nafaana dhaabattanii nafaana turtanii baay'ee tokko isin galateeffadha naa galatooma naa ulfaadhaan isiniin jedha naa jiraadhaan isiniin jedha akkasin isiniin jedha hordoftoonni kiyyaa wanti isin gaafadhu immoo saskiraabii keeyyaa akka kanajjii caalu isin gaafadhaan isiniin jedha maaliifi kanajjii sanallee in arganne isiniin jedha silkii sanallee in arganne chaanala ajjiillee in arganne nama biraatu qabatee jira silkii sanaa chaanala sanallee nama biraa harka jira akka kansaa caalu naa caalchistanii abdiin isin irraa qaban isiniin jedha hordoftoonni kiyya waan na jaalatanii fi akka kanajjii naa caalchistanii abdiin isin irraa qaba akka mataa isaanii qaqqabdanii abdiin isin irraa qaban isiniin jedha mucayyoo sanallee barbaaduu jira mucayyoo maamasitti dheersitti sanallee barbaade inshallah goddanyootuma ishiitti akka dabalu du'aa naa godhaan isiniin jedha abdiin qabanis akka isaanitti dabalamtu gisee dhiyoo keessatti abdiin qaba chaanala ajjiillee akka irraa fuudhu abdii godhadhee jiran isiniin jedha maaliifi obsumaan waan hunduu obsumaan ta'a waan ta'eef obsumaan ariifadhee osoo hin ta'in obsumaan bira akkan ga'u abdiin qaban isiniin jedha kanaafuu waan hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ilmun kesif takbira yaronan botu gaher ada kosiaderai harmi kosiaderai digarap kete jiroko mabde arjun Godisu nawalin damate ayo jalan kusate rakodan of gabe yarona godisu nawalin damate ayo jalan kusate ilmun kesif takbira yaronan botu gaher ada kosiaderai harmi kosiaderai